Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Guraan ala 15 bara 2016 akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii guyyaa har'aa qabannee dhiyaanneerraa qophii wajjin ani Marii Gadaati. Qabiyyee qophii keenyaan isin beeksisa. Qophiin keenya guyyaa har'aa artistii Oromoo hangafaa fi jaallatamaa artistii Adimaasuu Biraanuu yookaan Abbaa Lataa summii diinaatiin wareegamuu isaa irratti xiyyeeffata. Hiriyaa artistii Adimaasuu Biraanuu waliin hariiroo jorgoo gaaffiif deebii taasise qaba. Oduutti aanee isinii dhiyeessina. Bal'ina oduu kanaa fi kanneen biroos tokkichaa murteessaa nuuf dhiyeessaa. Amma kallattiin gara isaattiin isin dabarsa. Artistiin Oromoo akkaan jaallatamaa fi hangaftichi Adimaasuu Biraanuu Magarsaa summii diinaan rukutamee wareegamee argame. Artist Adimaasuu Biraanuu Magarsaa abbaasaa obbo Biraanuu Magarsaa fi haadha isaa Aadde Zannabachirraa godina Wallagga Lixaa aanaa Aayiraa Gollisootti kan dhalate yeroo ta'u sirnoota afaan Oromoo fi Oromummaan yakka ta'an keessatti mana tiyaatiraa Hagar Fiqir jedhamu keessatti afaan Oromoo weellisuu, shubbisuu fi taatummaan qacaramee hojjechaa akka ture seenaan isaa ni mul'isa. Hunda caalaa immoo diraamaalee afaan Oromoo televiziyoonaa fi VCDtiin hojjetee guddina aartii Oromootiif gumaata olaanaa nama taasisaa turedha. Artist Adimaasuu Biraanuu Magarsaa hiriyoota isaa waliin hojjetu maraaf qusannaa tokko malee nama deeggarsa ogummaa muuxannoo bara dheeraa qabu kan gumaatu ta'uu waahillaan isaa dhugaa bahu. Artist Adimaasuun hedduu baacoo kan jaallatuu fi dandeettii olaanaas nama itti qabu Oromummaa isaatiin akkaan sabboonaa kan ture ta'uu qorannaan sagalee qeerroo ifa akkaan mirkaneesseera. Artist Adimaasuu Biraanuu Magarsaa waa'ee saba isaa nama hedduu yaaduu fi garaasaa keessatti gubatu wayita gariis quuqama guddaatiin hiriyoota isaatti akka himaa ture michoonni isaa dhihoo addeessu. Sammuun isaa daddaffiin waa hedduu kalaquutiin beekama. Bara dargii ajajaan loltuu darguu tokko akka ajjeefamutti murteessee wayita waraana isaa qabsiisuuf mooraa inni galu keessatti waraanaan marsanii qeesii mooraa sanaa keessa galu tokko irraa dirqamaan uffata yookaan wayyaa qeesii baafate mataattis waan qeesii maratu marate masqalii guddaa laphee irra kaawwate waraana isa qabuuf isa marsee jiru qeesii fakkaate masqalii dhungachiisee gootummaan jalaa akka baafate odeessa seenaa isaa mataamtisaa miseensota sagalee qeerroof kennee ture irraa mirkaneessuun danda'ameera. Artist Adimaasuun diraamaalee hedduu qilleensa irra oolan irraa kan qooda fudhate yoo ta'u isaan kana keessaa Abbaa Lataa, Dooktarii fi Shuugar Daadii kan jedhaman hedduu keessaa muraasa isaaniiti. Diraamaaleen inni keessatti hirmaatu marti akkaan kan jaallataman ta'urraa kan ka'e Oromoon maqaa Abbaa Lataa jedhamu kennee fi kanumaan waamamaa ture. Abbaan Lataa Adimaasuu Biraanuu saba isaa fi afaansaaf tajaajila maallaqaan shallaguun hin danda'amne gumaataa kan ture yoo ta'e illee hacuuccaa mootummaan dargiis ta'e wayyaaneen artistoota Oromoo irratti gooturraa kan ka'e hanga guyyaa boqote kanaatti mana jireenya keessa galu illee kan mataa ofii kan hin qabnee fi mana kiraayii keessatti harka diinaa irraa summii nyaateen halkan kaleessaa guraan ala 14 bara 2016 kan namni tokko biratti hin argamne mana kireeffatee jiraatu keessatti galaafatamee wareegamee argameera. Artist Adimaasuu Biraanuu Magarsaa umrii isaa ga'eessummaa kana wayita daran saba isaaf muuxannoo guddaa qabuun hojjechuuf dhiyaate lafa ka'ee jirutti summiin galaafatamuun isaas qorannoo ogeessota fayyaan mirkanaa'ee jira. Ogeessa guddaa akkasii dhabuun Oromoof miidhaa guddaa ta'ullee dhaloonni Oromoo qeerroleen afaan haadhaa fi abbaa keenya afaan hangafoonni keenya wareegama gurguddaa itti baasuun asiin ga'an galfata isaanii dhaallee galii isaan ni geenya. Goonni du'us gootatu jira. Artistoota Oromoo galaafachuun, hidhuun, ajjeesuun, biyya ari'uu fi mana irratti diiguun afaan Oromoo guddaa afaan biyyaalessaa taasisuuf qabsoo godhamu gufachiisuun hin danda'amu. Sagaleen qeerroo bilisummaa artistii keenya jaallatamaa fi goota Adimaasuu Biraanuu Magarsaa yookaan Abbaa Lataa nagaan boqadhu biyyeen sittaa salphatu jecha maatii isaa fi uummata Oromoo maraaf sabrii hawwa. Oduu wal fakkaatuun wayyaaneen artistoota Oromoo irratti duula addaa bante. Artistoota Oromoo kanneen akka Shukrii Jamaal, Tamaam Manzaa, kaawwan barreessitoonni godina addaa qarqara magaalaa Buraayyuutti naannoo Ashwaa Meedaa jedhamutti mana isaan ijaarratanii jiran jalaa diiguun laficha halagaaf qoqqooduun isaanii dhagahame. Artistoonni kunneen mana kiraayii kan kaffalan dhabanii itti ulfaannaan ala buluu irra lafa Oromoo irra qubatanii bakka tokkotti gamtaan bakka kanatti mana ijaarratanii akka turan ni beekama.
Milishootiin mana isaanii diiguuf bobbaafaman artistoota kanatti akka dhaadatanitti isin mootummaa keenya hin jaallattan ABO faarsitu walgayii Adaamaatti gaafa artistoota waamnetti maal nuun jechaa baatanii amma immoo lafa mootummaa fudhattanii mana irratti ijaarrattu. Isin bakka tokkotti walitti qabamtanii mandara ABO uumuuf deemtu moo maalidha? Asii badaa yookaan ammoo isin hina. ABO'n dhufee lafa isiniif haa kennu wayita jedhanitti ABO'n lafa qofaa miti lubbuu isaayyuu nuuf kenna jedhanii milishoota wajjin firdiitti akka addaan bahan odeessi sagalee qeerroo gabaaseera. Dhuma irratti godina Arsii lixaa magaala Shaashamanneetti kaleessa fincila xumura garbummaa finiineen humna wayyaanee dura dhaabbachuudhaan uummanni fi barattoonni fincila jabaa gaggeessanii jiru. Dhukaasni guddaan uummata irratti baname namoonni 15 ol rasaasaan rukutamanii amma hospitaala Kuyaaraatti argamu. Kanneen qonnaan bultoota rasaasa wayyaaneen kaleessa rukutaman keessaa Junaa Tashiitaa, Obaajiloo, Shumaa Nagaasaa, Habtaamuu Fayisaa, Amaanjiloo kanneen jedhaman fincila xumura garbummaa kaleessa bahan irratti kan dhahamanidha. Uummanni tarkaanfiis fudhatee jira. Poolisoonni wayyaanee hedduunis madeeffamanii jiru. Magaalaan Shaashamannee amma humna waraana wayyaanee weeraramtee kan jirtu yoo ta'ullee uummanni daandii cufaa jira. Kaleessa ganama irraa kaasee hanga ammaatti fincilli aanaa Shaashamanneetti jabaateera. Namoonni hedduun hidhaatti guuramaa jiru. Akkasuma uummata keessaan tarkaanfiin qabeenya diinaa fi kaabinee irratti fudhatamanis itti fufeetu jira. Waraanni konkolaataa 5 ol har'a Arsiitti duulaa jiraachuunis barameera. Fincila xumura garbummaa amma galii isaa gahuttis godinaalee Oromiyaa bakka hedduutti nuffii fi sodaa tokko malee akka itti fufee jiru qeerroleen keenya nuuf gabaasaniiru. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf qabanne kanuma. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Akkam naguma? Hedduu gaddine abbaan lataa boqote jedhani. Dhugaadha baay'ee nama gaddisiisa. Ati mooyyuu hiriyyaasaa hunda caalaa itti dhiyoodha jechuu dhageenyeeti waan tokko si gaafachuuf si bilbilaa irra. Eessarraayi? Asuma biyya keessaati. Eeshi. Haalli du'a isaa sababiin isaa maalidha? Information nama naannoo ga'e bilbila xixiqqoo dhukkubsaa ta'e wayii nyaata pooyisin ta'e nyaatee ture jedhani garaa sallaa gara deebi'ee. Ija sanaan bakka dhukkubbicha mootummaa sanaaf kan ta'u wayii qoricha fudhachaa ture jedhani. Nyaata pooyisin ta'e kana eessaa nyaate inni? Diida deemee ture kutaa biyyaa irratti deemee ture. Hojiif jechuun. Hojiidhaaf haa ta'u dhimma maatiitiif ta'uu danda'a. Ija sanaaf deemee ture achi yoo deemu dhukkubsachaa ture jedhanii taa'eetumaaf jedhanii. Mana yaalaa hin deemne inni? Mana yaalaa deemeetu qoricha kennaniif ka'a. Qoricha kennaniif qoricha mataa fudhachaa ture jedhan. Amma manuma keessatti boqotee argame miti? Manuma isaa keessatti waanuma bakka utuma taa'ee jiruyyuu waanuma akka poppoo'ee ofitti hidheessee. Bakka gaafa irratti diddiiguuf waan akkasiitu jedhu achumatti hafee godhanii dubbachaa jiru warri naannoo. Nama hin qabunni mana keessaa? Nuti isaa deemu tokko walitti bu'anii addaan deemanii turaniyyuu hojjechaa ture. Mee akkamitti ibsita? Nama akkamii ture inni kun? Admeen actually kan torbeen waggaa gara 10 ta'eera. Waggoota kana keessa egaa hojiidhaanis wajjin hojii baay'ee hojjechaa jiru. Ammayyuu diraamaa qilleensa irraa qabnu kana wajjin hojjechaa jira. Diraamaa dheebuu baay'ee waan baay'eedhaan yaadannu gooftaa maal nu gooftaa muuxannoo uummataatirraa waan adda addaati baay'ee nu gargaara nama ture waan ta'eef baay'ee nutti dhaga'ama wantoota xinnataan tutteef. Mee seenaa isaa keessaa waan beektu qabdaa yeroo darbee yeroo wajjin haasoftan wanta si hime tokko fakkeenya. Amma mee namoota irraan walitti gurguruuf deddeemaa jira ammayyuu agarsiisan jira namoota wajjin hojjetee faayilii biiroo isaatirraa garuu seenaan isaa akka walii galaatti bara 1960 bara 48 akka Itoophiyaa kanatti akka dhalatee fi dhimma keessatti lafa maal jedhamtu jedhanii. Ayiraa Gullisootti dhalate. Ayiraa Gullisoodha bakki inni itti dhalate. Anaan immoo biilaan aanjichaa ture actually biilatti dhalatee aanjichaa ture. Okay, akkasii. Biilatti anaan biilatti dhalatee aanjichaa ture. Immoo dokumentiin isaa tiraansiyaatirii irraa dhufe tokko Jimmaa Kibla Hagar
ስሙ ቁምቢ የሚባል ቦታ ላይ ሐምሌ 1948 ዓመት ተወለደ። ኦኬ እኔ ኩኒ አገር ፍቅሪ ከሰቲ አፋን ኦሮሞቲን ዌልሊሳ ፊ ሹብሳ ከቱሬ ደገኘ ዱጋዳ አገር ፍቅሪ አታር ማልማል ጀዳን ከነ ጅራም ማዘጋጃ አክሽራስ ቲያትር ሲያተስ ከነጋናን ቲያትር ታዳዳ ቲያትር ማንጀዳኒ ተውኔቶ ሳት ሲነት ስመኝ ስንታየው መቅደም ባልቻባ ነፍሶ ማልማል ከነ ማዘጋጃ ተሰጥቶ ድራማ ዳንጋራ ጀልቀቤ ወይቶ ጀቱ ድራማ ላይ ከመከም ቤከማቱ ድራማ ባይዳም ቤከማ ድራማ ባይ ጀቱ ከሳኑ ቱቁ ደንዴሳ ድራማ አመከንማን ያንም ባይናን ከንዴጉ ከነኮረትዩ ባይ ሀለቤ ተቀንጀት ተቆረጥ ጀቴራ ድራማ ዴራ ሰርበለ ተባይ አከለ ተሮለ ገኔናካ ባይ ተቆሳ ቢዩ ቤታሬ ዱጋ ከተ ለኮሳኒ ዩም ቤከሙ ገሩ አባላታ ከንጀዱ ጫላትቲን ቤከማ ዶክተር ከንጀሩ ጅራ ሹገር ዳዲንስ ጅራ ሹገር ዳዲንስ ጅራ ሸለማ ቴሮዲዮ ከነሞ ቢጂቱ መተኮ ጀኔት ረዮ ቢጂቲ ያበራጀ ተኮ ስለዚህ መጭኑ ክሌተር ጅራ ወጪ ማዩ ነው ጂኖ ቺቻራ አብራማዩ ከወራበበ ለፈጣየ ጅሮ ፍታኒ ቁርባኑ ተከረከሰ ክሌተር ኦሉ ተለጂኒ ኦሮሚያረት ድራማ ዴቡረት ከንደርቡ ጅራ ነሞጂን ተናግቱ ማተናዩ ስማነ ቺቻ namni kun hamma kana hojii hojjete amma fakkeenyaaf manuma jireenyaa yu mana jireenyaa ni qaba amma kan baasaa jiru mana kiraa wayii mana kiraa keessa baasaa jirtu jechuudha manuma jireenyuma wayyaallee hin qabu jechuudha hiriyoonni isaa maallaqa walitti buufachaa akka jirtan dhageenye nuti illee isin gargaaruu barbaanna gama keenyaan walitti buufachaa jirre maallaqa Okay, waan itin transportation itin deemulle dhabe jechuudha. Amma maalidha iddoon awwaalchaatti yoo danda'ame kaatedraal madda awwaala jechaarra. Isa kanaaf immoo maallaqa hedduutu barbaachisaa gara kutaa 25 immoo maal ta'utu jedhamee dhageenye actually ittuma deemaa irra karaa sanaan isa kana kanaafis waanuma sosochaanii haa ta'u galeencha koo jabaadhu walumaan dhabnee nama guddaa akkasii dhabuun hedduu Oromoof miidhaa guddaadha. Haa ta'u mee jajjabaadhaa nuti illee isinitti bobbaana. Beeksisa oduu gammachiisaa guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo International Qeerroo Support Group gurraan ala 27 bara 2016 yookaan February 27 bara 2016 guyyaa gargaarsaa tumsa qeerroo qopheessee isin eegaa jira. Qophii kana irratti goototni artistoonni qabsaa'otiin Oromoo akkaan qaqqaalii fi jaallatamoonni argamu. Isaan kana keessaa Adam Haruun Elamo Ali Dalamne jiraachuu tasanuma malee kumantamaan dhumne dhalootamaan oolle kumantamaan dhumne kaanee maan falmanne yaa Oromooti yadduuti numan oolle yaa Oromooti yadduuti numan oolle duuti numan oolle kawwee fannifatee gaaratti hirkatee innansaa eeggataa waraasaa hidhatee Amachiware Salih Hassami Abtamu Lamu Dula Adaba Boy Kingi fi Muhammadi kaawwanis hedduun jiran qophii kana irratti jaalta shoomaadamee argamanii haasawanii taasisu. Akkasumas dhiyeenya kana kan biyya irraa dhufe bakka bu'aan qeerroo bilisummaa dargaggoo Jaal Ifaa Asaanaa gaaffilee waltajjii irraa ka'aniif deebii isiniif kennuuf ni argama. Bakkisaa Calgary Chinese Cultural Center of 197 First Street SW Downtown. odeessa dabalataa yoo barbaadan bilbilli keenya 58 77 07 77 88 403 903 51 49 Emailiin keenya qeerroo.canada@yahoo.com International Qeerroo Support Group Branch Alberta Canada.
La feda Ramuma kofi Biya kof lamigo Sanyi kof kosako Gandu bele safdu La feda Ramuma kofi Biya kof lamigo Sanyi kof kosako
janyata Angga kerong kejitu Konin le sejenata Angga bini song Konin le sejenata Angga birmadong Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabnee jirra. Waan nu waliin turtaniif ulfina qabdu. Qophii itti aanutti hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.